Muhammad naaf diinami garuu immoo amanta sirra firakiyya Muhammad akkam goota Sivi Muhammad illee jumala koni filaa. Ilaali ammaan booda ilaali addaan hin baasin jechuudha. Bada bakti. Nama kaatanii na nyaachuudha kaatan. Hambatan noo yabbo. Deemu dhagee sitti maa. Edaati waan kuma qabdu shakkee jira kanatti malee shakkee jira wala wagaarannati walii gaffii dubi. Kana ibsaa wajjin tarkaanfachuu hin dandeenya jechuudha. Ibsaa wajjin tarkaanfachuu har'aan booda hin danda'u jechuudha. Kana nama akkamatti ol qajeeletu deemu ka waan tokko gamaa bal'isee yaadne wallahi Muhammad irratti tara Muhammad ima mujrimaa santu isarra taraa jechuudha. Yooyyaa harka fuunee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jettan nageenyi koo bakka jettan hundatti isin haa dhaqqabu isiniin jecha har'aan tana hajaa ariifachiisaa tokkoof isin biratti dhufe asumaan viidiyoo kiyya hanga dhumatti daawwadhaadha maaliif viidiyoon xarafa qofa osoo hin taane hanga xarafatti yoo ka daawwattan taate yaada ergama qabu dhumarratti fakkeef kaa'uu danda'a. Kanaaf asumaanuu namoonni hordoftoonni kiyya kan yeroo hunda bakka an jirutti na hordofaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha isinirraa baduu kiyyalleef dhiifamaa isiniin jecha har'aan tana viidiyoo OTN gallakkisee fi Sabriinaan Maammen gallakkise san irratti xiqqoo yaada kennatu dhufe. San irratti amman tanaan yaadni an kennadhu dhugaa rabbi dubbachuu fi mee isin hordoftoonni jechuudha. Gochi ibsaan dalagee gocha xiqqaa miti jechuudha. Osoo nuti quba hin qabaatiin osoo anaaf dachaas quba hin qabaatiin karaa lafa jalaatiin fixatee jechuudha. Maammee araara buufna jedhee mee akkamitti manatti uffidee akkasitti isa tumsisiisa. Uftumsisiisa jechuudha. Maammee mee ibsa makana laalaa mee an babadde. An dhaamsi ani yeroo duraa dhaamaa ture. Mungkin gara biratti na fudhatuu danda'a. Maammee wajjin jirtu jechuu danda'a. No. Ani kan jedhu har'as borus fakkeenyaaf maammeen hedduu fakkeenyaaf gaafa na harka ture san iccitee hedduu irraa bara jechuudha. Kanaaf ani yaada jiru isaaf dabarsaa jira. Ibsaa of eegii jedheen, dachaas of eegii jedheen, viidiyoo kiyya irratti yeroo 3-4 share godhee of eegaa jedheen jechuudha. Yoo kana akka waan waaraa osoo hin taane gocha dhufuuf deemu jechuudha. Nama miskiina fakkaatee Muhammad sikkiina ta'e jechuudha. Garuu kanarratti balleessaa kan qabu eenyu? Muhammad immoo ibsaadha. Kan biraati miti. Dhugaa rabbi dubbachuuf yoo an dogongoree na ofolcha. Ibsaadha malee namni Muhammad dogongora tokko hin qabu kanarratti jechuudha. Akkamitti nama tokko malee walii galee jechuudha. Harka gullaa fakkaaf ijoollee wajjii isa qabdee fidde sanuu mee ilaalu. Akkamitti amana? Aqliin isaa kiyyaan akkuma ol qajeeletti yaani farda gaarii fakkaata. Akkasuma mana fakkaate wallahi ibsaan dhugaa rabbi dubbachuuf. Kana ka isa maraachee istaayil bagitti Maammeen guyyaa kaleessaa sanii akkas gochuun isaa baga ibsatti. Wan fedhe jechuu danda'a. Har'aan booda nan beeku isan beeku. Akkamitti nu hundaa ka wajjin miidhamee ka wanna jedhe akkamitti kophaa ofii manatti ilaa harka hidhanii fi akkasitti qabanii fidaniif kana joga wallahi naa jaabee jechuudha. Kana tortoraa gurbaa wallahi ibsaan akkuma gaaf duraa akkasitti kiyyaan kun dhamaasetti akkasuma dhamaadha ibsaan jechuudha. Har'as borus kana ibsaa wajjin tarkaanfachuu hin dandeenya jechuudha. Ibsaa wajjin tarkaanfachuu har'aan booda hin danda'u jechuudha. Kana nama akkamatti ol qajeeletu deemu ka waan tokko gamaa bal'isee yaadne wallahi Muhammad irratti tara Muhammad ima mujrimaa santu isarra taraa jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf akkamitti namni waan akkana kana dalaga. Kanaafi kun ammantaan itti bilbiluuf deema. Waan inni jedhu mungkin Abdulaziz akkas jechuu danda'a. No. Akka fedhe of keessaa alba'u ammantaan ibsaan akka fedhe of keessaa alba'u albaatiidha.
albaati osoo itti yaadne nama qabdu takka gartanii takkasiisanii ibsaa jechuudha. Jisbaa. Goota namni akkamitti waan amman tana itti bilbilaa jira olmaan dhageenya na hordofa. Waamee jira. Alo. Salaam alaikum. Waalaikum salam. Akkami leenca? Abdi. Leenca goota. Batibbo beellama kamaan isa wajjin qaban. Dhama ansi ati just ba wanta ka ol qajeeletu akkanumatti deemu dhagee ibsa dhagee sitti himaa. shakkee jira wada wagaarannati waliga faydubi sodaatuun gadee wayya kan moolumaatti deemteetuma jalliseetuma afaan banta. Ana yeroo an sitti himusani maaliif hin saddan maaliif haasaa kiyya hin dhageeffan maal natti himtee beektaa aboo kanaa miti ani hordoftoonni baga gammadde baga qabdee fidde kaa qabdee fiddee maammee Wala siguro lali. Amma inumayos. Kapson ge mama to jimte dasitu harka keessa qabdane de walumaanu. Amma natti asbayis injera kijiba. Akkamitti uf jecha moo maaliif kan duubatti maammee waamteef? Keef duuba maammee waamani. Qabeetti bakkeen jiru irra geetini qabdee goota istaahil goota qabdee akkam goota ree maal goote maammadiin mees jira hidha irra jira dhufee laala. Kama akkasitti mana kiyyatti shugguxii qabataniif jaartiin bilbila alaa hurriyyaa kiyyaati mush alaa hurriyyaa kiyyaati bilbille kan dhuunfaa kiyyaati mokee si wajjin tarkaanfatuun ila dhagay si wajjin tarkaanfatuun ammaan booda hin danda'amu. Apa kira ada kayak itu lawan sinjat saja lo. Raga ya ono. Tamam. Hasaf kesa. Wan sinjat. Ati oto di rumah kabatte. Tamam. Bela mau lihat rumah me bakken jurur raga yang jerati kotu sinjat nam. Bilbila masaga di nara cohote. Eda ati wan isawa jenis mana oleh gota di tamam. Gota kenna. Gota. La ila dhagetta akkas maamaditti cina qabdee mimire dhage maamaditti cina qabdee mire aywa bareeda maarre hayye bareeda shakkii kanarraa qabduuf edaa gootummaa kee agarsiisuuf maammee qabdee harka fuulduratti qabdee ijoollee istaahil silaati lubbuu albaatii fixatta osoo amma Zeenabaan sirraa baasuu baatte osoo dubartiin sun sirraa baasuu baatte albaatii fixatte goota. Aboo jalli nurraa kasanii singalchuu waa'ee dhiirummaa singalchuu osoo sii dhaamu osoo sitti himu. Maal cifattee sun dhimma mataa kiyyaati nama ga'aniiti siif jecha dhagee siif jecha dhageeffadhu ka afaan hin baniini dhageeffadhu jasba gowwaa wayii ol qajeela hanga fedhu wallahi wanta kana hatta maammin wanta kana goone fakkaaf sababa keetiif gocha kana guututti seenee miti eega akkas naan jette immoo eega dhagee eega akkas naan jette immoo ani immoo kaa tamam diinni yeroo fakkeenyaaf amma maammannaaf diinami garuu immoo amanta sirra fira kiyya maammati akkam goota ilaali ammaan booda ilaali addaan hin baasin jechuudha bada bakti rakkoo qabda atumtuu matamti kan keetuu rakkoo erga sirratti bari'an bubbulee jira rakkoo guddaa qabda yaa ibsa
galanni mooyyee darbaa itti Oromoon. Ati galata san darbite waan ati haasofte guutuu telefoona keessaa qaba takka ammoo hangabbaasaa beekadhu. Tumiinsa maammanna tume dhage tumiinsa maammanna tume tokkoffaa gammachuu guddaa qabda ati akka waan xilaatummaa kakaleessaa nurraa dhiisi kakaleessaa fakkeef dhage kakaleessaa nurraa dhiisi jechuun ati eenyumtu osoo marii gahaa wajjin mucaan kun waa maal jetteme maal siin jedhan maammeen akkasitti miti akka ati yaaddu sanii miti siin jedhe joolleen ati afachuka dhamaa akka ati dhamaa taate akka ati dhamaa taate joolleen ati jala keette suni sitti himee jiraati joolleen taphaa maammadi siin jedheeti ati afaan bantee dhageeffadhu hin battachine ati dhageeffadhu sitti maa joolleen ati maammadiin qabaa naaf fidaa jetteen suni maasi qabdere joollee wajjin maammadiin harka bar viidiyoo akka dhumatti dhageeffadhe maammadiin harka irraa gadhiiftee maasi qabde wajjin bada tortora amma waan ifi godhu na beekani wallah waan takka rangoot akkas taanan ka magaalaa kana keessa miila qullaa si baafachiisa wallahi magaalaa kana keessa miila qullaa si baafachiifna akkas taanan arrarraa huno naa beeka arrarraa anaaf maammadi mook tokko jechuudha silaahoo dirgim godheeti kaameeraa kaadhe kaasaa jiru badala ol qajeelaa maal ees jira maammeen ees jira ree gaggalabbaxamta yaa ibsa gaggalabbaxamta ammaan booda maaliif gocha ati narratti dalaydeeyyuu kana caalaa gaa kana caalaa wanta kawasira dalagan gabo ani shina malatu kesa kiyebo fasilitti sibituf kenne garujin ata wani yaa ibsata jolle guddifadhu nagaan jolle guddifadhu nagaan argaa keeti cufi harki keessatti hin cufu wada dhamaa ol qajeelaa maamme wey akkana kuno galanni mooyyee darbaa jette Oromoon video ki yalaaleeti tamam message na barreesse jechuudha message san isin agarsiisuu danda'a baga sittiinaan jedhe ibsaan jechuudha mee kana caalaa akkam jedhame aan mee maal haa jedhu kana keessa kutee yaa ibsa joollee saniin ergiin waa eeke irratti walii galleen joolleen dhuftee harka hiitee akkasitti shobolaa qabattee fidde tamam achi booda mee akkamitti fuuldura qabatanii akkasitti namni akkasitti nama waa fakkeef qaba akka inni dhamaa ta'e namni yeroo akka itti uffatama kana diratee deemuuf nama jechuudha ibsaadha jechuudha goota keenya goota ibsaan goota yikaa gana deebi'ee situ wajjin jira akkas taanan hununaaf bara ani moo xiiqii ibsaatiif jecha maammee wajjin seena jechuudha kana malee dhimma biraatti midhaan namoota hedduu fakkeenya fattaaltota akka isaa of duubaa qaba ibsamtuu jechuudha kanaaf ibsaan immoo naa bara asumatti ibsaan isatu hunu arrarraa akka ani isaa wajjin dhaabbadhu na godhe nagaan naa tura viidiyoo kana hanga dhumaan nuuf daawwadha.